nagaan isiniif haa baay'atu. Obboloonni keenya biyya kam keessatti jirtan carraa Waaqayyo nuuf kenne kanatti fayyadamnee sagalee Waaqayyo akka wajjin dhageenyuuf carraa inni nuu kenne Waaqayyo ulfina haa fudhatu. Har'as Waaqayyo karaa tokkos lamas hin dubbata jedha macaafni. Waaqayyo hin dubbata carraa kanatti gargaaramnee sagalee Waaqayyo waliif irraa carraa Waaqayyo nuu kenne kanatti fayyadamnee waan Waaqayyo nuun jedhu dhaggeeffachuunis gaariidha. Gara sagalee Waaqayyootti darbuun dursa faarfannaa tokkoon isin affeeretan sammudee gara sagalee Waaqayyootti darbina jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu duukaa bu'aa. Faarfannaan isin hiika waan ta'eedhaaf Waaqayyo faarfannaa keessan hiika waan ta'eef haala keessa jirru hundumaa dhiisnee waan keessa jirru hundumaa dhiisnee qilleensa keenya dhiisnee Gooftaa haa dhaggeeffannu. Maaliif yoo jettan Waaqayyo haala keenya gararraadha. Yesuus haala keenya gararraadha waan ta'eef isa dhaggeeffachuun baay'ee gaariidha. Waaqayyo ojajamuun sifatu saganni sifatu ulfinni sifatu maqaan kee hamoo maqaan kee hamoo Waaqayyo.
Yusuf Adami waqta keessa Adami Yusuf Adami waqta keessa Yesuusif galanni guddaan haa ta'u baga nagaan dhuftan hundumti keessan Waaqayyoon carraa kana nuuf kenne ulfinaa fudhatu. Carraa bareedaa Waaqayyo nuuf kennee jira. Carraa kanatti yoo dhuguma Waaqayyoon dhaggeeffattu yoo ta'e nama warra isa dhaga'uu barbaadanitti Waaqayyo hin dubbata. Yoomitti guyyaa kam keessatti Waaqayyo warra isa barbaadatan warra isa dhaga'uu barbaadanitti hin dubbata. Isa kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa akkuma yeroo darbe sinii hiruu yaaleen ture garuu sababa connectionitiin ta'uu hin dandeenye garuu isumarra deebi'eetan sagalee Waaqayyoo sinii fireen waliin kadhanna jechuudha. Yoo isinitti tole immoo namoonni akka isaan dhaga'aniif qooduu fi hin dagatiinan isiniin jedha. Biyya jirtanitti Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Yesuus Kiristoos adda. Gurguddoota beektota irraa Yesuus Kiristoos adda. Waaqa isan duune isa mootummaan irraa hin kaane. Isa bara baraan jiraatudha Yesuus. Maqaan isa bara baraan ulfaatu. Mee isiniin dubbisa. Sagalee sana keessa isiniif dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 irraa lakkoofsa 7 irraa kaasanii isiniif dubbisa. Kunoo ergamaan gooftichaa Phexros bukkee dhaabbatee goolii manichaadhaa inni keessa tures ifa Waaqa irraatiin hin guute. Ergamaan suni cinaacha Phexros rurrukutee dammaqsee dafii kan ittiin jedhee achumaanii funcaan ittiin hidhamee harka isaatti hin bu'ee jedha. Haalelooyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ila sagalee kana akkas jedheetan isiniif ila Yesuus Kiristoos achuma dhufa jedheetanii isiniif ira. Arras sagalee makanatu keessa koo jira. Yaaliira karaa biraa sagalee kana hiruu yaaliira garuu hin dandeenye. Yesuus Kiristoos achuma dhufa maturee jedhuunini itti fufee sagalee Waaqayyoo kana isiniif ira. Namni iddoo mijataatti isinii dhufa. Yeroo hundumaa iddoo mijataatti eenyumaan otoo waamtanii biyya mijataa lafa mijataatti eenyumaan argachuu dandeessu. Maaliif namni kamiyyuu taanaan iddoo mijataa barbaada. Iddoo mijataa barbaada. Iddoo namatti tolu barbaada. Iddoo sammuu namaa waa godhu barbaada waan ta'eedhaaf. Yesuus Kiristoos iddoo mijataa duwwaa osoo hin taane iddoo rakkinaatti iddoo namaa hin taane iddoo namatti hin tolletti kan namaa dhufu iddoo iyyatanii iyyi namaa hin dhaga'amne dubbatatanii dubbannaan namaa hin dhaga'amne iddoo kophaa ta'anitti iyyuu
achitti dhufuu danda'a waammannaan ilachumatti dhufu. Daawwit irraa waan tokko barachuu dandeenya. Kaaseera kana dura kaaseera. Daawwit akka jedhu anaaf du'a gidduutti tarkaanfiin tokko yeroo hartettere eessana dhufa gargaarsi koo yeroon jedhetti bita koo mirga koo ilaalee yeroon dhabetti nama naa dubbatu nama naa ta'u nama naaf dhaabbatu nama ana baasuu danda'u yeroon barbaade dhabetti jedha waaqarraa anaaf dhufe jedha. Haleluuyaa. Iddoo namni yookiin immoo eenyu tokko dhufuu hin dandeenyetti waaqayyo waaqarraa siif hin dhufa. Mataa soolaa baaraati amoor dhugaan siin jedha. Haala keessa jirtu hin dhaggeeffatiin waan amma qilleensi seexanni siin jechaa jiru hin dhaggeeffatiin waan waaqayyo siin jedhu dhageessa taanaan achuma qilleensi sana keessatti waan si dhibbisaa jiru sana keessatti waan boqonnaa si dhowwaa jiru sana keessatti Yesuus Kiristoos achumatti dhufa nuun jechaa jira galgala kana. Akka jedhu sagalee waaqayyo waan hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaatiin jedhu namni gurra qabu haa dhaga'u jedha. Gurra laphee keenya haa banu waaqayyo. Gurra sammuu keenya haa banu waaqayyo. Waaqayyo dur siin dubbata har'a siin dubbata. እግዚአብሔር በአንድም በሁለትም ይናገራል። ገሩ isa kan hubatu yoo jiraate jedha. Isa kan dhaga'u yoo jiraate namni waaqayyoon dhaga'u bara keessatti hin fayya, hin oola, hin darba, hin milkaa. Haleluuyaa. Hin dhageessa taanaan waaqayyo sagalee akka jedhuun iddooma sanan dhufa siin jechaa jira. Haleluuyaa. Mee sagalee kana kutaa kana keessatti dhaxxanii yoo dubbistan hojii ergamoota boqonnaa 12 kana yoo dhaxxanii dubbistan maal jedha? Maal jedha? Herodos mootii Herodos jedhamu tokkotu Yaaqoobiin morma irraa kuchisiise jedha. Morma irraa kuchisiise. Jarri kun otoo maal godhanii? Wangeela mootummaa waaqayyoo lallabanii otoo dhugaa baatu Kiristoos ta'anii jiranii waan gaarii hojjetu. Ilaala. Keessuma ati waan gaarii hojjetta taanaan ati waan gaarii dubbatta taanaan gareen kee baay'ee miti. Sirratti kaama. Sirratti duulamuu danda'a. Waan gaarii goota taanaan dhugaadhaaf jiraatta taanaan dhugaa dubbatta taanaan dhugaa haasofta taanaan yeroodhaaf namoonni si tumsan namoonni waa'ee kee dubbatan muraasa ta'uu danda'u. Haleluuyaa. Haa jedhan malee waan barbaadan haa jedhan malee abbaan dhugaa Kiristoos Yesuus garuu hin dhufa guyyaa tokko. Hin dhufa dhuguma siniin jedha. Abbaan dhugaa inni sirriin waaqni sirriin inni ija qabu inni gurra qabu inni dhaga'u hin dhufa. Nama dhugaadhaaf hin dhufu dhuguma siniin jedha. Nama dhugaadhaaf kan dhufu kan dubbatu kan falmu Yesuus Kiristoos. Naata soto komela baradia. Otoo isaan waan gaarii dhugaa kana dhugaa wangeelaa kana waan sirrii kana lallabaniif mootiin qabe kan inni morma Yaaqoob irraa kuchisiise. Morma harkaan jenne morma irraa kuchisiiseetu warri Yihuudoota immoo baay'ee gammadan. Laali du'uu Yaaqoobitti baay'ee gammadan. Maaliif hojii jal'inaatu jalaa diigamaa waan tureef waan jal'inaatu jalaa diigamaa waan tureefiti baay'ee gammadan. Haa ta'u iyyuu malee Herodos akkas jedhe yoo jarri kun akka kana gammachiisuu waan hin argeefi amma immoo yotoon Phexrosiin qabeetti dabale baay'ee natti gammadu hojii koo kanatti bulchiisa koo kanatti waan ani godhu kanatti waan ani fudhadhu kana keessatti baay'ee natti gammaduu danda'u jedheetu yaade jedha. Haleluuyaa. Mana hidhaa keessatti eessatti hidhameetu sin haxriisaa sibiila boorrijii irraa kan hojjetame wal galchee mana keessatti kan hidhame loltoota gidduutti kan hidhame harki isaa kan hidhamee jiru Phexros. Halkan walakka akka ayyaanatu jira. Ayyaana sana irratti baaseetu akkuma Yaaqoobiin godhe sana maal godha beektu sin morma irraa kuchisiisa Phexros irraas. Hin ta'u. Haleluuyaa. Waaqayyo ajandaa diinaa ila sirratti murteeffamee jira. Karaa tambisa waaqayyo akkas naan jechaa jira. Ajandaa diinni sirratti murteessee jiru mana keerratti murteessee jiru jireenya keerratti murteessee jiru akkasan godha jedhee sirratti haasaa jiru san waaqayyo akkan naan jedha karaa tambisa siin jechaa jira furri waaqayyo. Haleluuyaa. Inni si hammeessu inni si ari'atu inni nagaa keenya achaa jiru amma lakkasin jedha karaatti si biraafa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin amma yeroo kana kaasee waaqayyotu karaa tambisa ajandaasaa. Ajandaa jalli baatee deemu karaatti kan hambisuusu bira waaqayyoodha. Sin kennu waaqayyotu. Hamatti dabarsee sin kennu waaqayyotu.
Diinatti dabarsishin kennu Waaqayyotu. Hallelujah. Halkan walakka ilaga dabarsee kan mormarraa kuchisiisuudhaaf ayyaana sanaan warra Yihuudota gammachiisuuf. Hoolaa qalabiti jiran nama qaleetu maal gammachiisuu barbaadaa jira. Namoota gammachiisuu barbaadaa jira. Jalloota gammachiisuu barbaadaa jira. Akkasiin jire Waaqayyo warra jalloota kee fuullotti akka isaan ilaala akka jalloonni gammadan hin godhu Waaqayyotu. Dabarsee si kenne si qaanesee hin godhu Waaqayyo. Hin salphatu. Otoo isa waaqessitu, otoo isa dhageessu, hin salphattu Waaqayyo sin salphisu. Hallelujah. Hin salphattu. Waaqayyotu salphinaaf si waamne, jireenyaaf si waame, ulfinaaf si waame, jireenya bara baraatiif si waame, boqonnaa bara baraatiif si waame. Kanaaf si waamne Waaqayyotu, kanaaf si waamne. Kan inni si waame bara baraan akka jiraattu malee akka dibaddu miti. Hallelujah. Ati mee sanyiin bannerraa wanti uumamte sanyiin banne Kiristoos Yesuus irraa. Hallelujah. Kanatti waamte. Dabarsanii ilala dhaggeeffadhu gaa. Ilala dabarsee achitti kuchisiisuu gaafanni jedhu halkan walakkaatti Waaqayyo inni jara kana immoo waan tokko gochuu hin dandeenye. Ilala inni dhiisuu hin dandeenye. Inni nirraanfanne, inni dhugaadhaaf falmu, inni dhugaa dubbatu, inni jisaa argu, inni waan hundumaa gochuu danda'u Yesus Kiristoos mana hidhaa sana keessatti isa mootiin ugguree, Herodos ugguree, manatti ol galchee mana hidhaa keessatti ol galchee jiruuti katab jennaan Waaqayyo immoo naqe. Ilaamee obboleessa obboleettiiku bitaan mirgaan cufaa yoo ta'e jalaan cufaa yoo ta'e iyyuu Waaqarraan karaa olii garuu banaa. Hin cufamu asiin. Namni bitaan mirgaan cufuu danda'a. Karaa kee cufuu danda'a. Balbala kee cufuu danda'a. Carraa kee cufuu danda'a. Waan barbaade gochuu danda'a. Garuu isa Waaqa biraa dhufume cufuu hin danda'u namni. Maaliif yoo jette cufuu hin danda'u. Takkama cufuu hin danda'u. Asirraan Waaqayyotu jira waan ta'eedhaaf. Isa namni bane namoota cufa. Isa mee namaan ta'e namoota waaqo. Isa Waaqaan ta'e garuu eenyu tokko hambisuu hin danda'u. La tasso come la varatiavo. La la mano. Gamma isan iddoo sana keessatti hidhanii haxirii sibiila borjiitiin kan hojjetame caal haxirii lammaffaan jira eegdonni jiru mana keessatti gidduutti hidhan Waaqayyo iddoo sana dhiphina sana gidduu du'aaf jireenya gidduutti nama du'aaf eegamu kana akka yaadaatti mootiin qalmaaf qopheessee jiru kana Waaqayyo katab jennaan karaan isa dhowwaan ta'edha. Hinna qettoma sanadha. Hallelujah. Iddoo dhibbina geetti namni si dhufuu dhiisuu danda'a. Namni si dhaabbachuu dhiisuu danda'a. Hiriyaan si dhaabbachuu dhiisuu danda'a. Garuu kan si dhaabbatu kan si dhufuu danda'u Yesus Kiristoosidha. Isa dhaga'i. Hallelujah. Isa muradhu. Isa dhamani. Inni sin qaanessu. Inni mee sin gatu. Biyya kamitti lafa onaatti biyya ormaatti gaafa kofummaatti iddoo namatti hin tolle abidda eessatti si gatuu hin danda'u. Isa tamannaan. Isa duukaa buunaan. Isatu naman gatu obbolo tokko. Isatu naman nisu obbolo tokko. Isatu ilame. Isatu dabarsee naman kennu. Diinatti biyya lafaatti dabarsee kan naman kennan Yesus Kiristoosidha. Lafiin dandaqeetu kaayireen argamaan isaa dhaqeetu. Kaay Beetros jedheen itti bu'e. Hallelujah. Itti bu'eedha. Hallelujah. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin humni Waaqayyoonni hidhaa kee hiiku. Inni achi si kaasu. Inni cufaa kee bannu. Inni mee kaasee fuudhee deemu. Amma yeroo kanaa kaasee maqaa Yesus Kiristoosiin siyaa tokko lafatti kuftee jirtu. Abdiin kee lafatti kufee jiru. Lafatti humni kee dadhabee jiru. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin kai humni si kaasu amma yeroo kana siyaa tokko. Humni Waaqayyo amma yeroo kana kaasee sittaabu maqaa Yesus Kiristoosiin. Isatu si kaasa waan ta'eedhaaf. Isatu nama si godha waan ta'eedhaaf. Isatu galmaan si gaha waan ta'eedhaaf. Isatu si dubbata waan ta'eedhaaf. Hallelujah. Isa waan ta'eedhaaf. Matassoo tokko miilaa baaraatiya. Kai maqaa Yesuusiin abdiin kee haa ka'u. Mul'anni kee haa ka'u. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin. Kai hallelujah. Hidhaan sirra jiru citeera maqaa gooftaa Yesuusiin. Cufaan banameera maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin. Kai deemi. Malaaraalaadhaa. Kai deemi maqaa Yesus Kiristoosiin. Kai deemi maqaa Yesuusiin. Kai deemi maqaa Yesus Kiristoosiin gara duraatti.
kaideme. Humna dhiiga Yesus Kristos. Hallelujah. Hidhaa dhukkubaa jala kan jirtan. Hidhaa diinaa jala kan jirtan. Hidhaa diinaa, hidhaa seexanaa jala kan jirtan. Maqaa gooftaa Yesus Kristos. Kaa deemaa. Gara duraatti deemaa maqaa Yesus Kristos. Kaa deemaa gara duraatti. Gara duraatti deemaa. Mul'anni keessan gara duraatti haa deemu maqaa gooftaa Yesus Kristos. Kai edeen. Kaaseo. Kai edeen. Yeroo waaqayyotti kan ilala kai nani. Hinkai. Bidiqqine kai. Hallelujah. Gaafanni ka'u tokko kutaa jala keessatti waan ta'e ilala hidhaatu sharraa bu'e. Hidhaamatu sharraa bu'e. Waan isa qabee ture. Hidhaa jaraatu irraa bu'e. Waan isaan ittiin xaxanii qaluudhaaf jedhan isa balleessuudhaaf jedhan irraa bu'e. Laaliddi ila Yesuus iddoon itti dhufu. Ilaamee jiran kan nu dhufu Yesuus Kiristoosidha. Daani'eel fa waaqayyomee yeroo isaan wal dorgomaa jiran yeroo isaan waliin morkataa turan hinnanne. La. Yeroo isaan waliin morkataa turan yeroo isaan mootii sanaan hin sagan waaqan taaneef waaqa gurra hin qabneef waaqa nageenyi hin argineef hin sagannu jedhani hinnanne waaqayyo. Gaafa isaan murteessanii abiddatti dhaqanii gad darbatan Yesuus Kiristoos abidda keessatti dhaqe. Hallelujah. Yesus Kristos kamoot kaadaga kamakara yaadanachual. Ila rakkinarra gidirarra waaqayyotu si fayyisa. Achirake abidda keessa dhaqe Yesus. Achirake abidda keessa dhaqeetu maal ijoollee sadii butan abidda gaamatti darbatanii jarrimee sadii bu'an ta'anii afur ta'anii baane. Maal jara keenya jarri kun sadii bu'e inni tokko eenyu dhattan Yesus Kristos dhaqa. Yesus tu bu'e abidda keessa faana bu'e. Hallelujah. Ilaame isaasirra maal jedha gaafate abidda keessa deemtu abiddi si fudhateen deemu maaliif gaafate bishaan keessa darbitu bishaan si fudhateen deemu gaafate abidda keessa darbitu abiddi sin gubu maaliif jedha siyaasa furtamii sadii dhaqaa dubbisa. Maaliif warri isa amananii waaqayyo oolchuudhaaf galaana keessas abidda keessas karaa qaba waaqayyo qabachi keessaanis. Laaliddoonni itti dhaqe. Warra garuu itti darbatan Daani'eel fa'a abiddi qilleensa irratti fuudhee jedha. Abiddatu qilleensa irratti fuudhee hin gubee jedha. Isaan garuu itti darbatamanii waan tokko hin taane bishaan ta'e. Abiddi sun bishaan ta'e jedha macaafni. Laattaa toota mirgaatti yoo maanaa deebaa. Fakkeenya tokko isinii dabala. Fakkeenya tokko isinii dabala. Fakkeenya baay'ee namatti tolu tokko. Fakkeenya tokko isinii dabala. Fakkeenya tokko isinii dabala. Luqaas torbarraa waan fakkeenya lamaan tokko argina. Luqaas torbarraa haadha hiyyeessaadhaan mucaa tokkicha tokko turee jedha macaan qulqulluu. Isuma ture sanatu jalaa du'e. Isa isheen dhabdan. Isa waan tokko jalaa du'e. Hallelujah. Yemootee nagaraachuu nagar. በኢየሱስ ክርስቶስም ይነሳል. Hallelujah. Hinka. Mul'anni du'e. Abjuun du'e. Kadhannaan du'e. Maqaa gooftaa Yesuus hinka. Jalaa du'e. Awwaaluudhaaf fuudhanii deemu. Awwaalchumaa fuudhanii deemuudha. Macaafa akka jedhamu bo'aama mandara nama iddoo jedhamutti bo'aama kellicha irratti Yesuus Kiristoos itti dhufeedha. Macaafni qulqulluun itti dhufeetu maa inni jara keenya lafa kaa'e. Yoo eefi jedha inoofi haadha mucaa sanaati baay'ee oofi. Yesuus Kiristoos garaa namaa oofuu qaba. Garaa namaa gadduu qaba. Garaa namatti jabaatuu hin qabu. Otoo nuti maal asii godhare jennee dhiisname maal asii godhare Yesuus garuu akkasumatti kan nama dhibu keessa akkasumatti hidhii duute nama bukkeen darbu jedhe nama bukkeen darbu. Hallelujah. Nama hiike nama gargaare harka nama qabee warra dhukkubsatan fayyisee warra dadhaban humna kennee fi warra kalaa barbaadan karaa banee fi bukkee darba malee jedheen darbu akkasi. Achitti dhageetu maali wanti kuni wanta amma kana ga'u maayinni wanta amma kana godhamaa jiru maayidha jedhanii lama gaa mucaatu jala nani kai dargaggeessana kai ittiin jedheedha macaafni qulqulluu. Kai ittiin jedhe yoo harkaa dhiyyeessa sanatti qabee deebise. Oolaa baaraatti kabaaraatti oobaa. Ilaalaan iddoon itti dhaqe. Awwaaluu dhaqaa jiru awwaalaa fi otoon awwaalan karaa irratti dhufe. Du'aaf jireenya gidduutti dhufe Yesuus Kiristoos. Argitanii?
Hallelujah. Waggaa sirraa lakkaa'u hamma barbaade sirraa garuu Yesus Kristos achumatti dhufa. Achum lafuma dhiphina kee lafuma yaaddoo kee idduma maalan iddoo dhiphina kee achuma dhufa Yesus Kristos. Hallelujah. Maalimi Yohaannis shannaqaa dubbisaa namichi waggaa 38 ciise sana Yesus akkuma natti nanne lagumatti dhaqee Yesus lagumatti dhaqee tura miti kan kai siinan jedhaadeen. Hallelujah. Hinne namichi gaaman ilala dhageetu iddoo sana geetu namichi maataa soko prolibara laboraadee baama iddoo sana geetu maali jedha namichi na ela waggaama kana iddoo kana ciise laga kana bukkeen akkas ta'e dhukkubsa iddoo kana nama baay'ee na biraa fayyee gal nama baay'ee qaban nama baay'ee akkas ta'e jira kan nama dhibu keessa namichi na durtu malee warra baay'ee galees miti warra du'e galees miti namichi ishee 38 kan achi durteetu tokko fayyina addaa si fayyite lammata maqamti iyyuu maqaa kabajamaa ta'e namichi waggaa 38 laala achuma dhaqee Yesuus warri kaan seenanii fayyan Yesuus isa garuu achi dhaqee dhuunfaatti isa fayyise dhuunfaamatti dhaqee isa fayyise guyyaan inni fayyise ammoo guyyaa silaa guyyaa fayyinaaniiti jedhamee yaadama guyyaa sammataatti miraakillo yeroo tokko waa turuun gaariidhaaf waa turuun baay'ee gaariidha ebba qaba. Hallelujah. Waa qaba boqonnaa qaba isa caalu qaba gaafa turu achuma dhageetu fudhu galeedhen naman dhabee gadi jedhen bishaan buun hin jiru jedhen hankemee bishaan daakuun hin jiru jedhen kai galiitti hin jedhe. Hallelujah. Waaqayyo kana godhuuf galannaa ta'u achuma dhaqe. Egaa kutaa kana keessatti tokko maaltu ta'e waxxanii yeroo Waaqayyo achuma dhaqu manichi tokko ifaan guutee jedha. Ifaan guute manuma hidhaa sanatu ifaan guute maabiraatii miti iddooma dukkanaa sana iddooma du'aaf jireenya gidduu sanatu ifaan guute. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin siifaayiif manni kee ifaan haa guutu. Maqaa Yesus Kiristoosiin golli kee ifaan haa guutu. Ifaan haa guutu. Ifaan haa guutu. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin qalbiin dukkanaa ifaan haa guutu. Iddooma sanatti ifaan guute. Inni lammataa waan isa qabee ture hidhanii du'atti isa geessuuf turan hidhaatu irraa ciccite jedha. Achuma dubbifadhaa 12 keessa 12 7 kaasatti dubbisaasin irraa ciccite jedha. Waan isa qabee ture wantoonni mul'ata isaa qabee ture wantoonni abjuu isaa qabee ture sun wantoonni lallaba isaa qabanii jiran irraa ciccite jedha. Inni sadaffaa balbalicha boqonni isaan keessatti immoo sila balbala guddaa gaafa argaman fuudhee baay'uu suni balbala cimaadha. Balbala baay'ee cimaa balbala sibiila borrajii irraa hojjetame baay'ee banamuu hin dandeenye. Gaafa Phexros ba'uudhaaf deemanidha macaafni qulqulluun balbalichi inni sibiila borrajii irraa hojjetame sun inni haxireensaa sun ofiin beekee baname. Hallelujah. Ofiin beekee baname. Omumaan beekee baname jedha. Madaafatti jedhama. Ofiin beekee baname. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin ofiin beekee baname. Cufaan dura kee yoo beekee ta'uu dinnaan garuu hin urreeffama jedhe faarfataan. Cufaan dura koo yoo beekee ofiin banama ta'uu dinnaan hin urreeffama. Hallelujah. Cufaan dura koo yoo beekee ofiin banama ta'uu dinnaan immoo hin urreeffama. Machato soko pe kamara lora bela bora siabo matato to bodo bile vara labora de baba shila rodeo. Jesus Christos yadina lato soko labora de maradia in ofin bekera gama achiba ani jalan jala Petros wan abjotu se ergamansun erganni obbare bodde birasokke gargarero basero hidasa ikero dabarsero kana jala mal bodare gafa maname arme mana kadhannaa tokko iddoo tokko gaafa dhaqanii mana kadhannaa sana gaanii todha macaafni qulqulluuni iddoo sana gaanii gaafa jedhanii Phexros faa iddoo sana gaafa achi gee balbala qosoqqosuudha macaafni qulqulluun sagaleeni intalli
intalli roodee jedhamtu tokko mana sana keessaa sagalee Phexrositti fakkaateedha. Gaafanni ana jedhee gaafanni awwaatuedha. Haala isitti gaafa deebitee ol himtu mucaan kun maaliin maraattee ittiin jette dubbisaa itti fufaati. Hin maraattee akkamitti kun ta'a? Du'a harkaa bahee moo akkamitti danda'amee moo? Inni qalamuudhaaf qophaa'e. Inni garuu mee du'atti kennamuudhaaf qophaa'e malee akkamitti kana jettan maraattee naan isumadhan. Haalelooyya. Kan nama dhibu keessa abjuu ta'e waa'een Phexros fa'a. Waa'een Phexros abjuu ta'e. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin amma bodina na jedhe. Waa'een kee nama duratti jal'oota duratti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin akka abjuu haa ta'u. Hin kadhan amanaa Waaqayyotti abbaa keessanitti amanaa waliif qooda amana dabarsaa fi obboloota keessan haa dhaga'an haa kadhatan dhufanii. Haleluuyaa. Malata soko privala radi varali varade. Alaadin ni barreessaa jiru. Alaadin ni ittiin kasasaa jiru. Alaadin ni ittiin humna keessa nyaataa jiru. Waaqayyo garuu karatti nambisanaan jechaa jira. Haleluuyaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaataaf inni siin mormu. Jireenya keetiin mormu. Inni abjuu keetiin mormu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaataaf maqaa Yesuus Kiristoosiin nan ajaja. Amma isaa kana nan ajaja. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaataaf inni siin mormu. Inni mul'ata keetiin mormu. Inni abjuu keetiin mormu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaatti kana fe'aa ta'u. Mata doda bara bara diaba. Yaadayna Yesus Kristos sin gargaaruudhaaf gara keessaniin dhufa. Haleluuyaa. Sin gargaaruudhaaf, sin dabarsuudhaaf gara keessaniin dhufa. Yesus Kristosiif galannaa ta'u. Amma dhukkuba keessa kan jirtan, rakkina garaagaraa keessa kan jirtan, hiphoo garaagaraa keessa kan jirtan, maqaa gooftaa Yesus Kristosiin fayyinni isiniif haa ta'u. Mana keessaniif fayyinaa ta'u. Abjuu keessaniif fayyinaa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni isiniif haa ta'u. Fayyinni mana keetiif haa ta'u. Fayyinni abjuu keetiif haa ta'u. Fayyinni karaa keetiif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gargaarami. Manni kee haa gargaaramu. Roota bara bora bala bara libara dosa bara bora bara bora lebara bo. Majato dodom lebara libara bora bara bora bara 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 bara. Hallelujah. Majato soko prodi mene velagradia mara la bara lebara la bara 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 bara. Loda baba bashida kota meglato da mrevela bara libara doda basika bara bo. Yola badano do komana mara da bara. Majato soko prodi mene bara de.
Matasu. Ida kose bejele boradi barada bota bemenara lora bara barase. Majalara le borasita kora malabora le bara barase kamoratia. Hallelujah. Machasuta kaboratia. Solo baradia. Ipina keessa kan jirtan, lola diinaa keessa kan jirtan, ari'atama keessa kan jirtan, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin baa baa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ilaa cufaa keessa kan jirtan, hidhaa keessa kan jirtan, hidhaa dhukkubaa keessa kan jirtan, hospitaala keessa kan jirtan, dhukkubaan, seexanaan, diinaan, haalaan qabamtanii kan jirtan, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ba rata doda bulavaradia maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ba hidhaan keessa naa hiikamu shirra hacitu etano sola baradia janano la barasoto come la boda badano sela mata soto cobravia malabora di vanabos ba maqaa Yesuus Kiristoosiin ba maqaa Yesuus Kiristoosiin ba maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni haalli isin keessa jirtan baay'isa fokkisa akka ta'e baay'ee dhiphina hamaa keessa kan jirtan baay'ee sodaa hamaa keessa kan jirtan lubbuu keessaniif kan sodaattan ofii keessan sodaa keessa kan jirtan baay'een keessan asirra akka jirtan natti dubbata keessumaa akka nama shanii kan taatan nama shanii ol akka nama shanii kan taatan dhiphina keessa kan jirtan baay'ee dhiphina keessa kan jirtan sodaa hamaa keessa kan jirtan maalammoon ta'alaat akkaman ta'alaat namoonni jettan akka kanatti yaaddoo kan qabdan dhiphina kan qabdan akka isin jirtan afurri qulqulluun natti dubbata amma garuu kan nama dhibu keessa haleluuyaa amma garuu haleluuyaa amma garuu leeta kaasola baaklaasiyaaboo amma garuu haleluuyaa waan ittiin qabamtan waaqayyo sinirraa kutee jireenya keessanirraa kutee hidhaa keessan sinirraa hiikee wal jala dabarsee arraba diina wal jala dabarsee simbaasa waaqayyooti haleluuyaa simbaasa waaqayyooti baa maqaa Yesuusiin hidhaan sirra jiru nagaa keerra kan jiru abjuu keerra kan jiru haleluuyaa boqonnaa keerra kan jiru abjuu kee qabee kan jiru darbuu kee qabee kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirraa citu maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhaan dhukkuba amma namoonni dhukkubsattan dhukkuba kamiyyuu haa ta'u amma mana waaqayyo na duukaa kadhadhaa amman fayyitu haleluuyaa dhukkuba mataa haa ta'u sammuu haa ta'u nagaa haa ta'u dhokkolamii haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma adeemu nagaan kee maqaa Yesuus Kiristoosiin hadeemu maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziritiin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos wanti isin mormaa jiru nagaa keetiin mormaa kan jiru abdii kee kan nyaataa jiru jireenya kee kan nyaataa jiru sibiraafu amma yeroo kana akkasii maqaa Yesuus Kiristoos sibiraa kana beekatu maqaa Yesuus Kiristoos mana kee bira nan hambisa raataa laboora deebaadhaa'u danara labora baba haleluuyaa mata sota beklaasiyaa boora deebaba amma haleluuyaa hinyatam haleluuyaa hinyatam qilleensi sun sin nyaatu inni tis yaaddofte sun sin nyaatu sin dhaalu
Hallelujah. Signal. Hallelujah. Ofirraa ifadhaa. Gurra keessan irraa ifadhaa. Isin taasoo ifadhaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. 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 Abjuun kee bilisaa ta'u. Nagaan kee bilisaa ta'u. Okkonomiin kee bilisaa ta'u. Gaa'illi kee bilisaa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos sabni kee bilisaa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin bilisa bay maqaa Yesuusin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin. Inni galaana hiru. Inni danqaraa cabsu. Maqaan isaa Yesuus Kiristoos har'atiin hojjeta. Sirratti hojjechuu hin danda'a. Jireenya keerratti hojjechuu hin danda'a. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin. Amma maqaa Yesuus Kiristoosin wanti siin qabaa jiru. Amma wanti siin mormaa jiru. Jireenya keetiin mormaa kan jiru. Oh haleluuyaa hacabu. 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 በኢየሱስ 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 መጣየራ ስራ ሀጣየራ ስራ ሀጣየራ ስራ አቡራ ዲብና ስራ ሀጣየራ አቡራ ዱኩባ ሀጣየራ ስራ ሀጣየራ ስራ መነኬራ ጅሬኛ ኬራ ሀጣየራ ሀጣሙ ሚለኬ ጀላ ሀገር እኒ ሀማሱን ሁምኒ ሳጥናኤል ሁምኒ ዳክተራዳ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚለኬ ጀለት ዳራተው መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳራተው አረን ዞዳቲና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅራ ዞዳቲና ሃሌሉያ አባንከ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅራ ሞቲን ከበን ሎታ ሰይ ጃካሞቶ ኢላማራሶላ ባክላስ ያቦ ኢያዳ ኮሴ ዳማካማ ማናሶላ ባ ናኖደባ ኤዳማና መክላስ ባባባሴ ዳኮሜና ራሎታ መክላሱ ማማላቶ ሶኮማና Dadagona mi kamana mi la maraso to viklaso mama manasia. Hallelujah. Kota gefat adagge setanan nagain namangorte halangorte ise sitta sotun nagefatin. Hallelujah. Isa nagay. Hallelujah. Isa yo nagay segal mangesa. Isa yo nagay sen darbita. Isa yo nagay sen milkofta. Isa yo nagay isa duwa. Dadato kamana namo kopo ba. Say hallelujah. Maka gofta Jesus Christosin darba. Hallelujah. Darba maka Jesus Christosin. Mullan ke darbu. Abjun ke darbu maka Jesus Christosin. Hallelujah. Hadarbu maka Yesusin abjun ke. Wow. Hallelujah. Mata soro leva klasi ababa. Hallelujah. Waaqayyo namoota baay'ee naan jedha. Haaran galfachiisa naan jedha. Baruma kana keessa yeroodhuma kanaa kaasee waaqayyo namoota hedduu haaran galfachiisa. Hafuurri qulqulluun itti dubbata waan ta'eef. Manni kee haaran galfata. Jireenyi kee haaran galfata. Hallelujah. Haaran galfatta. Dibooraa yaadataa kan jedhamtu kun ilasirra afur allesin beeku afurri qulqulluun akkas naan jedha. Waaqayyotu karaa baneetan karaa baneen si dabarsa. Yeroon kun yeroo ati yeroo si ifaadha. Yeroo cufaan keetti banamudha. Yeroo itti waaqayyo jireenya kee bareechudha. Jireenya kee bareecha jedha waaqayyotu. Dibooraa yaadataa ishee jedhamtu kan. Afurri qulqulluun akkas naan jedha. Hallelujah. Ila jireenya kee bareecha. Lootasse kamoo nama rakke abarato. Jaatamo dakasse kamurata. Hallelujah. Akka biiftuu reefuu baatutti waaqayyo jireenya kee wanta ittiin baasu qaba. Himbaa jireenya kee. Higgallataan. Hallelujah. Yooti higgallataan. Dibooraa yaadataa jedhu. Afurri qulqulluun akkas naan jedha. Si'ifa. Siin ibsa jedha waaqayyoota. Maataa sooko proodama lagraadiyaa. Eeyyee. Yeelaa boorraa baabaa sooko proodama lagraadiyaa. Laata mooraa baabaa kilaasoo baamamashii laboota baklaasiyaa. Hallelujah. Si'ifa jedha. Nama kanaan. Afurri qulqulluun si'ifa. Laata mooraati afaa jedhaa jira. Nato soproti mekea babase la ralevaradias. Janana laborati vamana soko pro de melegradia baba baradia varado.
Mata kosoko pe kamara la varato joba ivela la voz. La rato soko nona mena na jika bosoro livara kama maratos. Abros se capige classe para vilevara dias. Hallelujah. Ola bara seka. Waaqayyo baraaf jireenya keessana eebbisu. Eebbifama. Yeroo gaarii qabaadha. Waaqayyo abbaan ko sin wajjin haa ta'u. Ulfaadha. Asumarraa gaafa waaqayyo laphee keenyarraa kaa'ee sagalee waaqayyo isiniifirraa. Waaqayyo baraaf jireenya keessana eebbisu. Akka sa'aatii Itoophiyaatti gaafa kamisaa karaa zuumii namoonni galuu dandeessan linkiin paaskoodiin ID'insa asirra waan ta'uuf karaa fuula peejii kanarra argachuu dandeessu. Isinis hordofuu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Baay'een isin jaalladha. Ulfaadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu. Sinaa eebbisu, sinaa eebbisu, sinaa eebbisu jechuun fedha. Naa eebbifama. Ulfaadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu. Sagantaa adda biraa waan an qabuuf achi deemuun narra jiraata waan ta'eedhaafidha. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos baraaf jireenya keessanaa eebbisu. Eebbifamaa kamisa akka sa'aatii Itoophiyaatti sadirraa eegallee wal argina. Ni dabalataa immoo warri maayini dandeessan akka sa'aatii addunyaatti sa'aatii 9 jechuudha. Akka kan keenyaatti akka sa'aatii Itoophiyaatti galgala keessa sa'aatii 3 irraa eegalee sagantaa waan qabnuuf irratti argamtanii sagalee Waaqayyoo nu wajjin hirmaachuu dandeessu, nu wajjin kadhachuu dandeessu. Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu. Ulfaadhaa eebbifamaa isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha. Sinan jaalladha. Waddaachuu haallu bata.